Qamar jechuun nama tokko miti. Ali Birraa jechuun nama tokko miti ta'uu hin danda'u miliyoona. Dantaan Oromoo tuqame jechuun dantaan Qamar tuqame jechuudha. Correct. Dantaan nama miliyoona tuqame jechuun dantaan isin hangafa nama argite ija nama qaroo nama ummanni qaroo akka keessanii hin qabne ummanni artistii hin qabne ummanni barsiisaa hin qabne ummanni hayyuu hin qabne ummata badu ummanni isin laala ummanni isin dhagaa Oromiyaaf weelliste Finfinneef weelliste Direedawaaf weelliste mee waan kana haala siyaasa amma biyyattiin kun keessa jirtuu fi ummanni Oromoo maaltu irraa eegama? Artistoonni Oromoo Oromiyaa ilaalchisee magaalaa Finfinnee ilaalchisee Direedawaa ilaalchisee yaada akka kennattu carraasii kenna. Ani dhuguma himuudhaaf namni sinuma beeka rabbiillee ni beeka. Finfinneen kanuma Oromooti. San jechuun Oromoo qofaatu dhimma itti baha jechuu miti. Biiti Itoophiyaadha. Magaalaan Dirree Dhawaatis surufkaan ni himti, maqaan ni himti, waa hundi ni hima, waa hundi ni dubbata. It's not just samiirraa gadi hin buunee miree Haayilaand wanna akkana fuutee akkasi keessoo miti bara. Namni tokko akkasitti wanna kun hundi ogguu akkas ta'ee karaa naan ogguu kana akkatti ta'es maalitti ta'es hin beenu ani ogguu takka takka wanni na dhibaa. Maaliif magaalaan Oromiyaa qoftiin federaala taatiidha? Bakki biraa maaliif federaala hin taane namoota adda addaa bakka jiran ni jirti. Sunilleen gaafii addaati. Kan lammataa wanni na rifachiisu nuyi amma kaateetuma Oromoo Finfinneen kunilleen yoo akka Oromiyaatti silumaafuu kililuma Oromiyaa keessa jirti ta'u Oromiyaallee taate faayidaan nuti addatti ummata Itoophiyaati alatti irraa argannu hin jirtu. Hundi dhufeeti ka kophee xaragurraa jalqabi katti shuumamutti hundi asuma keessa jiraata. Maaliif maqaan tokkichi kun nuu quudhuu dadhabameedha? Wannummaan Oromoo hoggaa ka'u maaliif biyya kana keessatti magaawwan biraa keessaa maaliif akkana taa'aadha kan hin gaafadhu. Akkamitti hoo obboleeyyummaa kana wal dhiheessina? Osoo ati na dhiibdu akkamittiin ansitti dhiyaachuu dandayaadha? Recognition maaliif hin jiraanneedha? Lafa keenya malee lafti maqaa hunda jijjiiranii waa hunda akka fedhan godhan hin argarreen biyya tana lafa Itoophiyaa tana keessatti. Bakka takka takka akka qorichaatti yoo taate malee. Al tokko tokko maaliin jaasee ta'an? Amma fakkeenyaaf kolonii waan jaanii jira. Dhukkubni hoggaasi dhukkubu simtama qaba waan si daddagayamu. Amma wanni koloniin godhu maali? Maqaa lafaa jijjiira, maqaa amantii jijjiira, maqaa namaa jijjiira. So exactly sani waan as keessatti argitu. Kun it shouldn't be that way. Amma Meeksikoo jechaati Piyaassaa jechaa afaan Xaaliyaan Meeksikoo jechuun. Kaan jechaa you name it. Maqaa biyya alaa fiddeeti yaamteeni hoggaa maqaa Oromootiin Finfinnee jettu maaltu nu aarsa? What went wrong? Mal kun si dhiba amma Kazanchis jetta. This is Italian word. Yoo maqaa abbaa biyyaa lafa kanaatiin waamte maqaa Gambeellaatiin yoo waamte maaliif nama aarsa? Maqaa Sidaamaatiin yoo waamte as keessa maaliif nama aarsa? Leave alone mee Oromoo abbaa lafaa abbaa biyyaa dhiisii hoyi. So wanni kun dhaabbachuu qabaadha. Fuula duraas walitti nun firoomsu. Seenaan biyya tanaa seenaan dhugaa barreeffamuu qabdi. Yoo dhugumatti nagaan wajjin jiraanna kan jennu taate. We're not seeking for a revenge. Gadoo bahuu fi miti. Wanni dur darbe kan godhee fi kan irra godhames darbee jira. Saniimi hogguu namni dhufee waa takka illee sirra hin geenye jette haareetti jalqabsiisa waan san. Because you start not to trust this person. Akkamittiin fuula dura wajjin tarkaanfadhaa. Kanuu sannaa amane. Amma hogguu takka takka ijoollee hojii haasoo nu maal kaasan seete akkuma haasawaatti sin kaaftaniif hin kaasan maantana. Kunoo warri adii fi gurraachi kana jedhan. No. Adiin wanni akaakoon kiyyee godhes sirrii miti je'eeti barreessee seenaa isaaniif sallafa kaa'ee fi ilma namaati waliin teessee wannidha. Arra waan akaakoon kiyyee godhe ani itti gaafatamuu hin qabu.
yoo waan akaakoon kiyya godhe start falmuu jalqabe immoo I'm accountable. Anaatu bakka sanif buusee jechuudha. Amma namoonni tokko tokko nan argani. Ani abaluu, ani shanyii abaluutii, ani kana ja'a. Namoota waan kanaan madaawee jira. So akkamitti namni kun nama kanaa wajji firoomuu danda'aadha. So reconciliate godhuun maali? Barbaachisaadha. Ilmoon namaa akkuma reefu jennee hogguu xalaata ta'ee hin jiraatu. Biitti kuni biyya nama hundaaf geessu cinaa Afrikaatiif ni geessi. Yoo irratti ka'anii hojjetan taate, yoo dhugumaan kan jiran. Ammoo amma booda it's not only Oromo. Shanyiin takkallee nu takkaa gattaatee biyya tana keessatti bitamtee jiraachuu hin dandeessu. It's over. Wanni yeroo isaatii wajji deema. Wanni gaafa jarri as keessatti akkas godhan san addunyaan hundi waanuma akkasii godhaa turte. Komunizimii fi sooshaalizimii dhufe. Dimokiraasii. Wanni yeroo san keessa deemaatis yeroon san bakkuma takkatti amma time for democracy, equality, majority lead, minority respected. Kuni duratti addunyaa tana minority bulchaa ture. Maaliifi warra minority tu addunyaa geggeessaa fi namoonni minoritiin akka addunyaa tana bulchan barbaadan. Namoota minority for two reasons they're looking for. Tokko akka fedhanitti ajajuu danda'anii itti garagaluu hin danda'an isaanummaanuu jechuudha. Kan lammadaati waan fedhan isaan ajajuu danda'an goosisuudhaaf. Yeroo itti ka'anitti abalu sikkaafnaa jenju. Yeroon san amma darbee jira. Yeroo nammaan tana yeroo namni qawweetti fudhatee warra kutuu miti. Yeroo namni yaadaan itti wal amansiisu hayni kiyya kana je. An takkaa namarraan dheessine. Anamma I talk to a lot of people as a person. Ani ummata ishuu waliin qabnu tokkollee irraa dheesseen beeku. Gaafuma biyya alaa TV irra dhiyaadhu sunu hoggaa restooraantii sana dhaqee nyaadha wajjin teenya ni haasofna. Akkana jettee jaan kanaafin kana je. Waa hundatti rakkoon nuti qabnu maal seetan maantan. Keessattuu rakkoon nuti qabnu namoota akkanumatti osoo Oromoon beekin Oromoo irraa sodaatu jira. Foobiyaa addaa ta Oromoo irraa qaban. Wajji wal teesseeti waa 10 irratti wal taata. Haga 10 waliin dhufna. Tokko irratti lakkii wanni kun akkanaa miti jetta. 1 against 10. Tokkicha sanii jecha kurna kana hunda kaansel godhaa jechuudha. So osoo waliin ta'in addaan baata. It shouldn't be that way. Kanaaf dubbiin Oromiyaas ka Finfinnees ka Dirreedawaas ka biraa kanuma keessa laalamuu qabdaadha wanni ati jettu ati. Absolutely. Haqa keenya recognize godhuu qaban. Oromoonis ammoo nama biraa akkasumatti haammachuu qaba. Oromoon kuni keenya qofaa dumni qofa duraanis hin jaamne jaamuuf illee hin taa'u. Hidha laga Abbaayii fi weellistee turte. Hidhi laga Abbaayii qamarga waan piroojeektii guddaadha miti biyya kana keessatti. Beekamaadha. Namni akka kee immoo argitee tumsa waan kanaaf godhuun barbaachisa. Amma dura maal goote fuulduraaf yaada maal qabda? Alla mafaachirras dhaqee ilaalee sirbeessi hidha laga Abbaayaan akka ikonomii Itoophiyaa qofatti ilaalu akka ikonomii East Afrikaatti ilaaleetiin akka guddina Afrikaattis ilaala. Ani nama kontinentiin Afrikaan guddachi